How forex trading works? Forex trading kun egaa akkamitti immoo dalagaa? Haala akkamiin dalagaa akka jirudha. Inni dura currency pairing filachuu jechuudha. Fakkeenyaaf maal jenne asitti Euro USD kana filachuu dandeenya. Gold AXU kun goldiidha. Gold USD filachuu dandeenya. GBP USD filachuu dandeenya. Bitcoin USD filachuu dandeenya. Currency takka fudhannaa jechuudha dura. Currency trade goone jennee murteeffannee sana ni fudhannaa jechuudha. Erga isa fudhannee booda directionii pricing sun deemu predict goone jechuudha. Pricing keenya kun chartii xiinxallee point of interest keenya erga adda baasnee booda pricing kun kana booda haram deema. Up fi down fi consolidate waan jedhamutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf pricing asirraa ka'ee yoonii fi bifa kanaatiin fakkeenyaaf bifa kanaatiin asirraa akkanatti ol haala kanaa yoo deemu ta'ee pricing kana maal jennaa up trend jennaa jechuudha. Ol deemaa jira jenneeti kan anticipate goonu yeroo akkasii nuti baay'ee fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf as dhufnee pricing gaafa asitti gannu deebi'u asirratti baay'ee seennee profitii eeguu ni dandeenya jechuudha. Even bifa kanaan itti daballeellee dabalataan naannoo kanatti illee mas baay'ee biraa seennee haala kanaan akkanatti akka inni ol deemu anticipate godhuu ni dandeenya jechuudha. Faallaa kanaa immoo yoo pricing dhufee irraan gadee akka deemu ta'e fakkeenyaaf asiin irraan gadee akka deemu ta'e fakkeenyaaf asirraa ka'ee akkanatti isin gad deemaa bifa kanaatiin akkanatti gaditti break of structure dalagaa asii gartanii asitti loowuu ture miti loowuu kana break godhee deebi'ee asitti bakka kanatti mas loowuu biraa break godhee deebi'ee naannoo kanatti illee mas loowuu biraa break godha akkanatti yoo akka gad deemu taate pricing kana maal jennaani down trend jennaa jechuudha. Down trend jennaa jechuudha. Down trend immoo karaa biraatiin maal jennaani down trendiidhaan bearish market jennaa jechuudha. Bearish seenne ta'a jechuudha. Bearish ka jennuu fi down trend fi sell jechuun tokkumadha. Sell jechuun asirra gurguriidha. Down trend immoo irraan gadi deemaadha. Bearishinis irraan gadi deemaa jechuudha. Kanaaf pricing bifa kanaatiin lower low lower high jechaa inni gad deema taanaan maal jechuu dandeenya down trend jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Egaa yooniif pricing keenya ol ka'a jennee yookaan rise ta'a jennee akka tilmaamnu taane sanbooda maal goona jechuudha baay'ee seennaa jechuudha baay'ee maarketii fudhanna. Fakkeenyaaf ammaa pricing kun deemee dhufeeti asin maal godhe sell side liquidity kana fudhatee sell side liquidity bakka kana jiru fudhateeti kaandiliin bakka kanatti oomtu kun yoo kalaaltan taateef kaandiliin tun yoo bakka kanatti kaandilii tana ilaala fakkeenyaaf ishii tana yoo kalaaltan taateef kaandiliin kun maal godhee wiika jennu immoo fiinxa gadii kana qofaan tuqeeti keessa cufamee miti. Kanaaf sell side liquidity nu fudhate jennee fakkeenyaaf asirratti maarketii keenya maal seenuu dandeenya jechuudha baay'ee seenuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kaandilii kanarratti baay'ee seennee stop loss keenya isa kaa'uu dandeenya. As jala keenya take profit 1 to 3 fakkeenyaaf yooniif fudhannu ta'eef pricing kun maal godhee osoo kana kanatti guddisee fakkeenyaaf kana gaafa akkas guddisu garam deemee jechuudha. Gara take profit keenya deemee jechuudha. Kanaaf pricing gaafa dhufee sell side liquidity kana fudhatee as keessa cufamee mallattoo hamar kaandilii kana eeganii nu agarsiisee booda yoo nan baay'ee kan hin seenu ta'ee fi pricing akka nan barbaade kanaan gara nan barbaade ta'e yooniif kan deemu ta'eef isa kanaan maal jennaani baay'ee seennee profitii argachuu dandeenya jechuudha. Faallaa kana immoo fakkeenyaaf pricing kun asii deemaa oolee maal godhaa jennu fakkeenyaaf asitti dhufee maaltu jira bakka kana buy side liquidity jedhama miti buy side liquidity kana fudhatee asitti immoo maaltu jira demand zone kana ergati press godhee booda asirratti yoo nuti dhufnee shortii kaseenu taate gad deebi'annee stop loss keenya mataa kana gubbaa keenya take profit takka gara 3 yoo kadhu taate profit keenyaan fudhannee baanaa jechuudha. Seel jennee waan seel irra jiru kana profit isaa fudhanneeti bifa kanaatiin kan argannu ta'a jechuudha. So profit comes from price differences bakka garaagarummaa pricing ittiin dhufa malee fakkeenyaaf nuti pricing bakka kanatti irraan gadi deema jennee tilmaamne price movementiin uumame immoo faallaa keenya ol deema taanaan luusiin nu mudataa jechuudha. Kanaaf saansan irra dhaabbannee akkamitti deemnaa akka jedhu irratti xiyyeeffachaa akka deemu barbaachisaa. Kanaafuu loss happens if prediction is wrong. Kanaafuu wanti nuti predict goone xiinxalle sun faallaa keenya yoo kan deemu ta'ee fi faallaa keenya akka deemu taanaan loss goona jechuudha. Fakkeenyaaf amma pricing
bakka kana ga'ee maal godhaan jedhan asitti fakkeenyaaf amma maaltu jira asitti fair value gappiin kun ni jira miti ICT concept waan jedhamtu kan jirti ga'ee fair value gap kana gubbaa jiru kaantilii kana dhufee gad deebi'ee jeetil maamee fakkeenyaaf asitti yooniin seelii seene kana keessa seelii seene as gubbaa kanatti yooniin kan deemu ta'ee maal godha gaa piraayisiin deemaa dhufeeti asii teek piroofitii qiyya kana osoo hin tuqin huddu duuba deebi'ee asii stop loosii keessaa janna baasee jechuudha. Kanaaf piroofitii xiqqishoo takka garii jalqabannaa kannaa turus yeroo muraasaaf piroofitii kannaa turus adeemsa keessa maal godhe jechuudha stop loosii kan tuqeeti magaalaa keessaa na baasaa jechuudha. Kanaatiif predictioniin nuti predict goone sun wantoonni nuti predict goone sun wrongidha taanaan maarketicha fail goona jechuudha. Fail gooneeti ni kasaarraa jechuudha.